kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa hadda biyya har'aa Obbo Ibraahim Jawaaraa wajjin biyya Kanadaa irraa sagalee isaanii waraabuuf nu hayyamu isaanii gaafannee nu hayyamanii gaaffii deebii taasisuu deemu jirra. Anaa dhufu isiniin jedha. Anaa isinillee baga nagaan jiraattanii daawwattoota keessanii wajjin baga rabbiin nagaan isin jiraachise baga nagaan jiraattanii waalaikum assalaam isiniin jedhaanillee. Isin dhalootaan eessa? Ani dhalootaan Oromiyaa Arsii Lixaa Aanaa Gada Basaasaati. Amma kan jiraadhu immoo Kanaadaa Elementen jiraadha. Okay, galatooma. Dhimma isin barbaannee fi waa'ee Haji Muhammad Sa'id Jiloo dhalaata biyya Gadabii ni beektanii. Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Eega isaan akramanii booda seenaa isaanii barbaadu jira. Isinis nama isaan beeku tokko irraa jedhamee naa eeramee jennaan isin gaafachuuf isin barbaade. Mee hagam walitti dhiyeenyi keessani? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dursa Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Rabbi isaanitti haa nama jaalate Rabbiin guyyaa agartanii gala isaallee ni tolcha. Durallee tolcha, akhirallee tolcha. Ammallee Rabbiin qubsa isaanii qubsa bareedu jannata keessa Rabbi isaanii haa taasisu hin jedha. Walitti dhiyeenna keenya akka ilma biyyaatittillee akka ilma gosaatittillee nu gosa tokko. Isaanis garjeedha, anis garjeedha. Akka qubsaatittillee ni warruma yeroo jalqabaa agartanii ijoollummaa kennallee anillee ijoollummaa kiyyaa isaanillee gizee isaan dargaggeessaatiif gizee isaan ijoollummaallee akka qubsaatittillee warruma agartanii qabalee walitti hidhata qabdu lamaan keessa qubannu. Qameelaa caffaa jedhaa qameelaa caffaa qabalee qameelaa caffaa jedhanii isaanii qaqawa jedhaniini naannawuma tokko warra bu'aa waliin qubatu jechuudha. Ammallee nuufi isaan yoo bakka isaan mana jireenyaa ka isaanii irraa abbaan isaanii kaanii ganda obboleessa isaanii yookaan masgiida salaataaf deeman ganda keenya keessa bahaniiti. Nubira bahanii ganda keenya keessa bahanii gadda biranii jechuudha gara ganda obboleessa isaanii Haji Sa'idii jechuudha. Haji Sa'id Jiloo Rabbi rahmata isaanii haa godhu abbaan isaanii akramanii. Kanaaf akka qubsi keenya akkana fakkaata gabaabumatti. Eegasiisan booda isaan jiraata magaalaa Asaasaa keessa jiraataa turanii. Isin achi as godaantammoo akkam ture? Isaanillee tabeeluma amma kakawaa jedhu kanarraa as godaananii magaalaa Asaasaatti as galanii dhaloonni isaanii achi ture jechuudha. Bakka amma isiniin jedhu kana ture. Eegas anilleen tabeeluma kana ture. Anillee achumarraa godaanee 1972 akka lakkoofsa biyyattii Itoophiyaatti akka biyya Itoophiyaatti lakkoofsa 72 jechuudha. Akka Itoophiyaatti. Anillee yoo sanas magaalaa galee isaanillee nama jalqaba magaalaa as galee baay'ee anillee achuma ta'ee magaalaatti galee jechuu gizee mandara uummata gizee mandaratti oofasanii. Eega magaalaa as galtan booda wanni isaan irraa beektan akkaataan jiruu isaaniitiif wanni isin irraa nu himtan walitti dhiyeenya keessan irraa maal fa'a? Insha Allah bismillahir rahmanir rahim. Ammallee wanni ani isin jedhu jalqaba beekumsa isaanii irraa eegaa seenaa isaaniitii fi agartanii sirna isaan keessa dabarsan beekuu barbaadanii akkasuma daawwattoonni keenyaa fi hawaasni kennallee seenaa isaanii hanga takka namni martuu beekuu irraa waa dubbataa himuu nu barbaachise. Wanni ani jechuu barbaadu ka abbaa isaanii irraa odoo xiqquma ishii irraa ka'e yaada jedhu tokko nu hima warra kanaa walitti hidhataa deemuuf rahmata isaanii haa godhu. Haji Sa'id Jiloo jechuun nama diin fi sabummaallee biyya keenya keessatti sabummaan maal akkasiin fakkaatullee gadhaabani namni akka namaatitti ilma namaa ta'ee akka namaatitti akka of beeku nama utuban tokko irraahi. Diinillee jalqaba biyya saniititti akka jalqabaatitti nama diin kana
kennanii diin kana gadhaaban tokko irraa jechuudha. Haaji Sa'iid Jiloo jechuun. Dhaalma uumaan fudhatee jechuun hin danda'ama warri kun agartanii rabbi rahmata isaanii haa godhu warra nama maraafu. Haaji Sa'iid Jiloo jalqaba isaanii diin kanarratti nama agartee ilma namaa kana gisee namni agartanii islaamummaa kana akka bareedatti hin fudhatin iyyuu islaamummaan kun akka bareedatti biyya keessa galgeeltee gadi hin dhaabatin nama agartanii osoo qara'ee ilmi qabaatin ama agartee dhageettiidhaan amanee fudhatee dhugeeffatee fudhatuu qofaami dhugeeffatee jechuudha. Qaama qalbii ofiitti dhugeeffatee fudhatee diin kanaaf abbaa tahuu qaba. Diin kanaaf tumsuu qaba. Aakirri kiyya aakira jedhee of amansiisee diin kanatti nama bobba'ee irraa. Bobba'uu isaanii seenaa isaanii irraa akka ilma gadabitti namoonni hedduun illee haa jiraatanii akka seenaatitti namni seenaa dabarfatee biraa dabre isaan jechuu ni dandeenya naannawa keenyatti. Maal jedhanii zamana san keessatti diin kanaaf illee hidhamanii turan. Zamana Haayila Sillaasee keessatti yeroo lama hidhamanii. Yeroo tokko maqaa saboomaatiin hidhamanii yeroo tokko maqaa diin kanaatiin hidhamanii jechuudha. Maali diini isaan wanni isaan barbaadan gadabii kana keessatti agartee gadabiin kun qabeenya qabdi namooma qabdi beekumsa hayyooma uumaan rabbiin isaanii kenne qabdi. Gadabiin tun wanni isin dhabde diin dhabde odoo beekumsa rabbiin uumamaan isaanii kenne kana irratti diinii dabalattee diin kanaan gadhaabbatte qabeenya rabbiin isaanii kennee fi qilleensa uumamaan rabbiin isaanii kenne kana cufaa rabbiin sifaa isaanii godhee hanga qilleensa duniyaa keessa namni jiraatu tokko ilma isaanii illee itti wal dhaalmaa walii dabarsaa jiraachuu danda'anii. Kanaafuu rabbiin waan isaanii kenne kana sifaa isaanii godhuu fi amdiin kana ni barbaada gadabii kanaa ni hawwa jedhanii zamana san keessatti asirraa deemanii dirree anaajinaa dhaqanii makiina wayiitiin hin deemanii gaangee fi fardaan deemanii asii deemanii dirree anaajinaa dhaqanii namni martuu agarteetiin waan dhabe tokko silatii godhee waa deeffatee du'aayii goosifatee bakka du'aayii itti namaa godhanii bakka namni baay'een itti wal gahuu bakka agartee namni itti wal gahee waa kadhatu kana rabbiin illee agartee ni dhagahaa jechuu abdii qalbii isaan keessaa waan qabaniif yookaan bakka isaan amananii bakka isaan muuduudhaaf bakka isaan itti agartanii wanni funnaataatii qofatti amantuu osoo hin taane qaban nama isaanii irraa toohiiduma qabatan jechuu ni dandeenya jechuudha. Dhaqaniiti uummata sanitti ani biyya gadda irraa dhufe Sa'iid Jiloo naan jedhanii wanni an kadhatana dhufeefi gadabi biyya gadabta jedhamtu hin beeytanii biyya gadabtana keessatti diinii maseente gadabiin tun maseenummaa diinii qabdi. An horii kiyya keessaa dhankaaka agartanii dhankaaka jedhanii horii agartee siin durmaa seenee yoo inni dhankaaka jedhanii maseenummaa bira dabree jechuudha. Akkasitti horii kiyya keessa moonaa kiyya keessa jira. Yoo du'aayii teessaniin waggaa kanatti gadabdiinii nama diinii aalima diinii kanaa dhaltu taate. Dhankaaka san waggaa san oofee isin waggaa kanatti deebi'ee oofee isin fidaa jiranii. Rabbiin du'aayii san qeebalee namni marti imimmaan buusee boohee jira. Namni ilmaaf deeffata, namni lafaaf deeffata, namni qabeenya fayyaaf deeffata. Mee ilaalaa nama agartanii rabbiif jecha diinii biyyi tiyya diin maseente jedhee diinii if deeffatu jedhanii namni marti boohee du'aayii kadhatanii jiran. Achirraa galanii baatii yoo guddate baatii 4 baatii 6 teennee jira. Namni aalimaa Haaji Adam Daawwee jedhanii isaan daawwetti raasisanii Haaji Adam Daawwee jalqabaaf biyya gadab gad dhufanii maqaa isaanii iyyafatanii isaanumatti gadi dhufanii darasaa akka qabatanii dhufanii isaan bira qubatanii. Achirraa fuudhee Haaji Adam Daawwee kana qubsiisee lafa kennisiisee fi intala kennisiisee fi gaafa san diinii lafa san qabsiisee jechuudha. Diiniin lafa seene. Akkuma jedhe waggaa sanitti oofee ammallee horii gaafas jedhe san as dirree gadabtanarraa oofee dirree anaajinaa fidee alhamdulillahi du'aayin isin naa gootan naa qeebalamte rabbiin agartee
du'aayi teessannaa jaalate anallee kadhaatiyyaa fi agartee hawwiitiyya rabbiin narraa jaalate aalimni biyyatiyyatti gale kun nuti waan silati isinii godhe isinii fide du'aayi ammallee itti dabala biyyi gadab diiniin haa dhaalamtu jedha diiniin isii haa dhaalu gadabiin diiniin haa dhaalu jedha du'aayi ammallee itti naa dabalaa jedhee ofee kenne achitti ammallee birri baasee birrillee kenne du'aayillee dabalataan fudhatanii irraa galanii jira. Waan rabbiin isaan ni qubsiise isaan dabartanii darasaa guddaa qabanii Haaji Adam Daawwee kun haafa isaan qubatanii ta'an waggaa lammatamu sadaffaatitti illee ammallee Haaji Abdallaa sheekota kenna Haaji Abdallaa rabbi rahmata isaanii haa godhu warra maraaf Abdallaa Damii isaan galchan ammallee eessa galchan kana agartanii karaa magaalaa hasaasaa kana akkana olitti Haaji Adamiin gubbaa agartanii baama xiijoo sa'immannaa lafti yoo san magaalaan hasaasaatuun illee godhannaa hin qabdu magaalaan ka jirtu lafti namni wal keessa qubata daangaa waliititti qaba wasana agartanii qabdee sa'immannaa fi dhandhaa kana hedduu kana qubsiisee darasaan hedduu kana qabatanii keessa jiraatan. Gaafa Haaji Adamiin Haaji Abdallaan galchan ganduma ofiitti galchan warra kana maraafuu lafa kennan intala kennan Haaji Abdallaallee lafa wantaa tokko muranii kennanii ammallee namni biraa namnummaan soddaa isaanii isaan adarshu gaajni warra galatoo doddooti ayyana sha jedhaniini mangudditiin isaanii amma amrii ta'anii jiranii kennisiisanii isaanillee intala kennanii har'a maatiin sun marti warri Haaji Abdallaa maatiin kun guutuun asitti horee biyya alaa kana guutuu keessa jira jechuudha maatiin kunis ka hore kawaara Haaji Adam Daawwellee argasanii attuun deebine biyyuma kana keessa horee biyya gadab kana keessa horanii achuma jiraatanii odooma ilmaan arsee ta'anuu isaan Haaji Abdallaan shirkarraa dhufanii Haaji Adam Daawwee irraa dhufanii warri kun martuu akkasumatti lafatee ganda keenya hin jenne achi qubatanii diin akkasiin Haaji Sa'id qadaabee jechuudha. Gaafa kana yoo ganda keessa deemaniitiin nama itti waaman darasaan buusisan ilma namaa kana nagaa gaafatan salaama namni deebisanii yoo salaama garaan deebisu gabaaba nagaa bultanii jedhanii gaafatan nagaa bulle aaga bultanii badhaadha bultanii nagaa badhaadha bulle jedhee dubartii haa taatu dhiira haa taatu ka itti dhufannee fardaan deemanii nama kana birra goraa nagaa gaafataa deeman yoo nagaa isaaniitiin booda maaltu dhufa gaytan isaan nagaa qofa gaafitiin deeman nama barsiisan jechuudha. Barsiisa nagaa gaafatanii yoo irraa bahan maal jedhani akka gara namaatii nagaa taatan isin agarre nagaa qabdanii gara namaatii nagahumaan jirtaa fayyaa qabdaa rabbiin hoo walitti nagaa qabdaa jedhanii booddeen nagaa isaanii rabbii waliin nagaa qabdaa jedhan Haaji Sa'id. Yoo namichi kun hirrifata jechuun keessan maali jedhan namni rabbii namaan nagaa qabdanii dhugaa nagaa bultanii nagaa ooltanii nyaatanii dhugdanii bayaa jirtanii anuu argee nagaa isinii bayaa ammoo ta rabbii isimaaf isatu walitti quba qabaa rabbiin hoo nagaa qabdaa isin jechuun kiyya salaattaa soomtaa zakaa baafattaa rabbi sodaattaa nama rabbii taatee jirtaa isin jechuun yoo kanan qabaanne namaan nagaa qabda malee rabbiin nagaa hin qabdu rabbii walitti araara karaa rabbiititti deebii waan rabbi jaalatu dalagi waan rabbi irraa fagaadhu jedhan daawaan aakira isaanii kanuma jechuudha. Abbaa teete xiqqaa bira dhufi guddaa bira dhufi dubartii dhaqi dhiiratti dhaqi nagaa eega gaafatanii nagaa boodaa wanni isaan dhaammatan tana wanni isaan namaan jedhan tana akkana diin kana qabsiisuu ture jechuudha Haaji Sa'id jiroo. Ammallee rabbi rahmata isaanii haa godhu ilmi namaa kun zamana san keessatti yoo namni du'e yoo ciini jiraate hidhallee akka aadaatti godhatan du'allee akka aadaatti booyan namni kun marti booyaa deema Haaji Sa'id guyyaa tokko hin boonne rabbi rahmata isaanii haa godhu gaaf tokko ilmi isaanii nama agartanii Sheek Kadir jennaani nama agartanii ilmi tana jalqaba Haaji Muhammadii fi Haaji Muhammadii Haaji Sheek Kadiri kanatti aananii dhalatanii isa dura nama isaan duraa hangafaatitu jira Haaji Muhammadii hangafa Sheek Kadiri kanallee namni hangafa Haaji Bayaan Haaji Sa'id Sheek Kadir Haaji Sa'id Haaji Muhammad Haaji Sa'id ilmaan tuwwan achi asooramtee jarri kun sadii warra agartaniitiin tartiiba diinii illee rabbiin rahmata godhee fi kennee fi diinii illee baratanii ilmaan isaanii maruma barsiifatanii
haa ta'u Sheekh Kadiiriin kun nama agartaniitiin haaji bayaanillee nama baratanii diinii kanaaf nama quraana irraa fi agartanii masjiida irraa waliin jedhin dubbii isaanii guyyaa tokko waliin jedhin fuula rabbii deemanii abbaan akkas ilmaan isaanii akkas jechuudha. Sheekh Kadiirii kanatu nama agartanii akka duratti isiniin jedhe uummanni kun nama ilmi illee biyya barsiisee haala itti jireenya ilma namaallee biyya barsiisee isiniin jedhe jalqaba kiyyarratti. Sheekh Kadiiriin kun akkuma isaan irraa bahanii agartanii qaraatii deemanii qaraatii irraa biyya agartanii karaa diidaa fi baalee kanallee bakka hedduu deemanii qaraanii deebi'anii gaafa gaddeeman faxina tahanii faxinummaa irraa Sheekh Kadiiriin kun amma nama jalqaba biyya gada nama kennarraa bahee nigdii eegale nama nagade nama suuqa qabu nama walitti dhiyeenya qabu akkuma Haaji Muhammadii kana ummataan jaalatame biyyaan jaalatame abbamaa wajjin jechuudha. Bal'inni jaalatama Sheekh Kadiir ammoo darana jaalatame iyyuu jechuudha. Akkuma Haaji Muhammad Rabbi rahmata isaanii haa godhu jaalatama kana nama jaalatame nama namoomaanillee beekumsaanillee qabeenyaanillee faxinummaanillee waamaa cufaa wal fakkaatee Rabbi wal fakkeessee kenne kana hadaabbaatti naannoo yoo san biyya kennaan magaalaan ofirra nutti dhiyaattu namni martuu itti galu wadaanee dhaqee gabayatu hadaabbaatti dunkaana dhaabatan jechuudha. Dunkaana banatanii suuqa jechuudha. Suuqa banatee achin nagada. Dingatuma akkuma haajicha kana dingatuma agartee nigdima deemanii imala deemee imala irraa galee galgalma dhibamee abbaan illee quban qabne ka obboleeyyan nam tokko irraa gosti quban qabne dhukkubsatanii aafiraman. Halkan ergaan dhufte hadaabbaa irraa as gamanatti ergaa erganii akkana bar Sheekh Kadiir amri ta'e Sheekh Kadiir namni marti hin jaalata namni marti hin jaalata gamanni kun argaan itti agartu kun marti ni jaalata. Amma Sheekh Kadiir maal jennee Haaji Sa'iditti himna jedhaniiti ergaan kun liyaalittu hin dhufte nama wanni godhan hin jirtu nama jajjaboo akka isaanii fakkaataa isaanii halkanii lafti itti erganii mana jala bulanii Haaji Sa'idiin hirribaa kaasanii meeqa jedhanii kaasanii maaltu galee jedhanii nama san beekan maaltu galee jedhanii silaa namni maaltu galee maaltu argame jennaan. Kai wanni galallee galtu waa galanii gal akka waa galan beetti atuu kai lafa jedhanii lafa ka'ee uffatee waa mala jedhee gabbayanii maali jennaan bar Sheekh Kadiirtu amrii tahee jedhanii inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jedhanii ofirra gatta'anii jecha kana ofirraa qara'anii irraa bahanii amma farda fe'atanii karaa namni martu fardaan jira ka'anii deeman halkanii bara yoo laga waabee bishaan laga waabee laga bu'anii ittiin jedhan salaanni subii itti gahe. Namni aalamni deemu kun tokkoon isaa waan salaataa irraa quban qabne hin yaadanne namu booyaa deemuu malee. Isaan gama farda ofii gamachi baafatanii farda irraa gabbu'anii bishaan waddaatanii salaatatti seenan. Wallahu a'lam nama wanni waa ofii bira jiraatanii himanii akka isaan naa himanii. Namnummaan salaata isaanii waliin salaatillee waan jiruun se'u salaata ofii salaatanii sunnaa salaatanii waajiba salaatanii irraa bahanii bada Haaji Sa'iid haqqallee in salaataa jedhanii bar ummata jedhan haqqallee ima salaataa guyyaa sheekatti asiba salaataa jedhanii bara guyyaa salaatanuu wannummaan salaatanuu du'a tanaa fi jedhan Haaji Sa'iid. Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Gasii amma farda ofii bahanii yoo farda yaabbatanii xiqqoo akkana deeman bakka salaatan sanii halangee dagatan. Farda ofirra garagalchee wanni garagalee fardaan ofirra gaddeebi maal ta'e jennee faana garagalanii ni garagalee farda raawwee halangee bakka salaatee fudhate bada sheeyxaana adda tanaan na argatuu feete tanaanillee adhallee na dhabdee jedhanii farda irraa gabboonni halangee ofii fudhatanii sheeyxaana adhallee na dhabdee jedhee. Achirraa deemee achi dhaqee yoo ummanni achitti booya eegalanii namni booya eegale badaan bana jedhee lafa ol ka'ee ufumaa daawaa godhaa bara namni biraa jiraatee isaan godhe yeroo san keessatti jechuudha badaan bana mee waan gootan jedhee hara baafatallee isinii taati akka baafannaallee isinii taati mee guyyaa Sheekh Kadiirii kiyyaa hin boo'inaa cal'isaatuma koottaa jedhanii maal jechuu keessa jennaan. Ani gaafa namni ba'ee namatti dhagu guyyaa tokkollee hin boonne namaa hin boo'u yoo boo'ellee himman kiyya malee akka ammasii godhatan kana nama godhatu miti. Natti aarii qabdanii harka baafannaa isinii taatii jedhee. Guyyaa maraa boo'aatuma deemtanii. Duuti gallaan argamnaan nama wayyaa boo'aatumaan deemu hara baafatallee isinii taatii dhugumaaf isiniin jedhee isa jedhee waan rabbi hin jaalanne kun.
ilmi kiyyallee tanaan hin beekamne ilma kiyyaafillee dida rabbiifillee dida boo'anarraa dhaabaa jedha Haaji Said jedhanii haga har'aa mammaa kan dabarte takka jedhe waan seenaa warri kun dalage jechaatiif seenaa diin kanarratti illee dalaganii fi rabbiin akkanatti nama yoo nama uumeetiin jedhu yoo sanitti qara'ee yoo sanitti beekee Haaji Said san hin dalayne rabbiin uumamumaan tawhiidummaallee isaa kennee aqliillee isaa kennee diin kanatti irratti illee isaan barbaachise gadhaabsise ilmaan isaanii guutuu yeroo san keessatti diin itti bobbaafate waan argatee jechuudha. Dabra ammallee seenama isaaniiti. Ilmaan akkasii argatanii. Sheekh Kadir nama akkasittu amrii tahe akka Haaji Muhammad kanatu guyyarraa gosarraa isarraa amrii tahe achi as dubartii irraa kaasee haga dhiiraatti otoo ittiin deebin ture. Haaji Said amma haga umriin isaanii as deemanii dhufanii magaalatti illee gallee magaalaa galanii manguddoomanii tumaan tirata masjida dhaqan waan rabbii isaanii kana ta'u akkanatti maal jedhan yaa rabbi ilmaan duniyaa naa kennite nooma qabu ta diin qabdullee naa kennite alhamdulillahi faaruun siifi mee yaa rabbi amma ilma ani agartee ka duniyaallee argadhe ilma shafa'aa naa ta'u dhageeffadhe daa'imman agartee maaseta hin qabne cubbuu hin qabne dhalatteeti yoo isiin amrii taate ilmee shafa'aa ta aakiraati jedhamee dhagahe an hadda ilma shafa'aa san agartaniitiin aakiraa hin qabu duniyaa akka bareeda naa kennite rabbii kiyya si galatoonfadhe mee ilma shafa'aa naa kenni jedhanii du'aa kadhatan masgiida asaasaa ka har'a jiru masgiida guddaa والله حاج محمد والله mana sheekota Haaji Abdallah afoo jiru guddaan masgiidni guddaan jalqabaa isuma asitti du'aayii kadhatan naa kenni yaa rabbi jedhanii wallahi rabbiin jaartii isaanii tamaahii tana taa agartanii warra darshoo haadha jamaalirra daa'ima bareedaa kamaal fakkaatu ko ija teenna harka keennaan fuunee awwaalle kamaal bareedumarra qaamni daa'ima kanaa maal inni akka inni fakkaatu rabbii maaltu beeka rabbiin kenneefi lafa gahee hanga muraasa lafa dachiira ture achiin booda aakirame umrii meeqataa yoo kana daa'imni kun umrii meeqataa daa'imni kun yeroo dhalatee bara du'aa isaaniiti kun hikmaa rabbii hikmaaf dalaga isaanii daa'ima argataayyuu namni qalbiin haajaa yeroo sanitti nama manguddummaa irraa daa'imman argatan jedhanii hiyyan ijoolleen inni achi as argatu namni nama fakkaataa yoo jedhan Haaji Sa'idiin ijoolleen irraa fakkaattu maruu ima fakkaatti ijoolleen maahii irra dhalachuutti isaanii Haaji Sa'idiin mura nama Haaji Sa'idiin maataa jedhanii hiyyanne umrii san keessatti la beeka daa'ima dhalatee akka dhalatetti hin oolle bar dhalatee hin oolle dhalatuu malee hin oolle rabbiin du'aayii isaanii qabate maal jedhan yaa rabbi alhamdulillahi jedhan ammallee alhamdulillahi rabbii kiyya waa takka anti gaafadhe waan si gaafadhe guyyama takka arraba kiyya irratti na geessitee sirraa dhabee hin beeku faaruunsiif haa ta'u jedhan maali anu kama rabbi kama an kadhadhe rabbiin naa kenne waan rabbi an kadhadhe rabbiin naa kenne jedhanii galata rabbii galchan jechuu gaafa yoo daa'ima argatan namni daa'ima argatanii shafaa ta'e daa'imni jedhanii namni mana jedhakan wakka dhatee jedhan kun seenaa isaan ummanni kun dalage jechuudha rabbi rahmata isaanii haa godhu subhaanallah Haaji Said asitti bira sii dabra ka Haaji Muhammaditti yoo dhufu Haaji Muhammad eegadhatee diinitti gabbahe diin barate barumsa diin kana keessatti agartanii baalee kana keessa biyya baalee kana keessa deemee diidaa kana keessa deemee silaa lafa lamni silaa itti waa baratu baratee faxinummaa irraa akkuma har'a rabbiin nama maraa ijaan agarsiise kana nama rabbii yoo uumamaan nama tolchu uumamaan nama tolcha malee nama godhee nama tolcha malee waan cufa guutee nama kennuuf tokko hin laakkaa'ama jechuudha Haaji Muhammadii waan cufa guutee wanni maal isa jalaa hambise tokkollee hin jirtu obsa namni wanni cufti gahuu danda'aniin obsa nama obsa qabaatee jechuudha qabaatuu miti baratee barumsa qabaatuu miti qa'ee diinii oofuu miti obsa wanni namni waan kana maraanuu oofatuu danda'u rabbiin obsa itti kennee hikmaa itti kennee diin itti kennee duniyaa itti kennee ilma namaa kana akka namaatitti ilaala malee nama jedhee eega nama fakkaatee akka namaatitti waan beeylada biraatiin adda ta'ee rabbiin uume namni kun akka namaatitti nama jedhee ilaala malee Haaji Muhammad
kun obboleessa kiyya kun islaama kun kiristaana kun awaama kun kana jedhee nama addaan hin qoodu. nama walitti qabu jechuudha. nama walitti qabu. Amantaatti illee namummatti illee ta'e bakka amantaallee yoo dhufu akka amantaa isaatitti. Bakka namummaa isaatitti yoo dhufe akka namummaa isaatitti. Dhiiras ta'ee dubartii xiqqaas ta'ee guddaa namni Haaji Muhammad waliin galleen namni Haaji Muhammad waliin hin haasofne namni Haaji Muhammad waliin galleen inuma hin jiru. Kan wal dhabeellee inni maal godhe obsaan bira dabra waan obsuufi waan dandahuufi namni beektaa nama wanni wal dhabuuf ilma namaa kana wanni wal dhabuu obsa dhabu. Obsa dhaba. Haaji Muhammad obsaan namaa walii gale malee qabeenya namaa godhee qabeenya namaa qoodee din nama barsiisee namaa waliin galle obsaan namaa walii gale nama cufa. Haala nama kana yooma itti dhaqe qara. Yooma dubbisu san akka yooma dubbisu san rabbiin hikmaa isaa godhee dubbima irraa qara. Eega nama san haala isaa irraa qara'ee walumaa galaa jechuudha waliin dhabu nama. Namatti aaree nam tokko yoo wal dhabee itti aaree biraalite haga yeroo aaree biraalite booda deebi'ee salaama gaafatee abbaan afan lillahi jedhaan ofii naa godhe. Wanni isaa ofii maan dabartii jechuudha ilma namaa kana wanni Haaji Muhammad isaa rabbiin akkana isa tolchee walii galchan diin kanarratti seenaa isaa keessatti. Jalqaba eega barumsa nama waa barsiisu jedhee jira warra nama waa barsiisu. Gaafa jalqaba qaraatii irraa gaggalee akka qaraatii irraa galee mana barumsa ulaagaa barumsa idilee onnaa kana hin seenne Haaji Muhammad qaraatii ma seene. Eega galee nama guddaa ta'eetiin mana barumsaallee yoo feenee waliin baranne siin jechuu hin danda'an. Maali barumsa halkanii magaalaa isaasaa keessatti. Takka jedhee kutaa tokko irraa barumsa halkanii seenee haga kutaa 6 barate Haaji Muhammad. Tokkoffaa ba'aa deema jechuudha. Biyya agartee waggaatti nama eebbisan warri halkaniitii fi warri guyyaallee hin eebbifamanii sun zamana kam keessa zamana sarqii keessa eebbifame. Maaliif taharee amma inni wanni inni dalagu wantaa dalagaa isaa kuni gaafuma jalqaba qaraatii irraa gale ummata kana walitti qabu waan nama barsiisu jechuu irra namni jalqaba biyya teennatti seenaa duratti keessa si deebu Haaji Sa'iid dubartii harkaan dakkattanii ni beektan zamana durii. Namni baabura bishaanii Haaji Sa'iid dhaabe. Beekumsa uumaa irraa laalaa. Xiinxallaa rabbi namaa kennu irraa. Bishaan bohii baasanii lafa haga fagaattu oofanii bishaan baabura bishaanii ka jedhan namu gurraan dhagahuun oolu amma zamana addaa hin jiruufu namni har'aa hin beeku. Waabee irratti eessarra dhaabani? Kawaabee tokko beekaa. Xameela irratti Tameela ganduma lafa teenna sunuu lafa teenna irraa ka'ee lafuma teenna gamaan goobantuu jenna gamanaan gaalamtuu jedhanii lafti tuni teenna boyiin irraa jalqabamte gamanarraan bishaan tameelaa kana laga gama kanarraan gadoof boyii qotanii dhaabata namni dheerate kun boyii san keessa obee dhaabata hin mul'atu harka kana ofii gubbaa yoo ol diriirse qotiinsa gadi qotanirra harka ofii kana namni dheeraa dhugaa dheera jedha dhaabatee ol diriirse hin mul'atu. Hagas qotanii bishaan kun deemuu fi didee gamanaan gama lafa teennaa tanaa hin deemuu fi didee deebi'anii gamatti achi deebi'anii laga gama wanti usitti achi deebi'anii gama irraan qotanii boyii sana fuudhanii gama sanirraan bishaan bahee deemee fi bishaan baaburaa laga sanitti dhaaban. Haaji Sa'iid. Bishaan baaburaa sanitti odoo namni daakkatu gaafa kaan Haaji Muhammad galee akka ammasiin jedhe kana jabaatee horiillee argatee horiiruu araabeen abbaan lafa qabaa laftee lafa hedduu qabanii zamana san keessatti lafa qotanii baabura bishaanii sanirraa baabura namni dubartii gada biitii dhaabe Haaji Muhammad baabura dhaabe jalqabaa mallee maaliif ilmi namaa kun maaliif xinqama maa rakkata waan hadhallee dalage waan Haaji Muhammad hadhallee dalage kana gaafas illee baabura dhaabe lammaffa gaafa achirraa bahe dargi Hayila Sillaasima keessa deemee makiina qonnaa bitee makiinaa qonnaa fuudhee galeeni Hayila Sillaasee keessa 64 haa ta'u 65 haa ta'u guyyaa fintaa yaada dhugaru 60moota keessa ta'u ni yaadadha makiinaa qonnaatiin galee makiinaatiin laftiin isaanii karaa agartanii gubbaa qaqawaa kana gobantu laga wadhaa gama kanarra wanta dheeraa qabanii lafa kana qochisiise midhaan galchee makiina isaa sun odoo akkasi qottu gaafa kaan Hayila Sillaaseen irraa bu'ee
dargiin gad dhufe dargiin hin warase makiinota. Okay. Warra lawasa makiinota biteetiin qabanirraa namni hin warafane. Wursiisaniin illee maal ta'e qabale matti naannoo qabaleetti ta'e deebisanii gaafa sanillee maal godheenni waa marasanii. Qabalee tana agartee wanni kun gad deebisanii qabalee walitti deebisan nama qabalee saniif dura bu'aa dura liqabambarii duraa ta'e namni ta'e isa. Ahmad maal godhe gaafa kana makiina ma warafamtee tama isaa ta dhaabattu ta fuudhanii galchan tana gaafatee gad deebisee lafa jalqabaa fi akka qabalee warri yeroo san keessa dargiin dhaabde qabaloota jedhanii dhaaban keessa namni jalqabaa fi lafa qabalee qaqawaa jedhanii lafti qotamtee fi akka uummataatti qotamtee fi qabalee san. Midhaan kuntaala meeqaa ol galchisiisee magaazina itti ijaaree magaazinni jalqabaa fi laga san gubbatti ijaarame jalqabaa. Namni daawwattoonni warri seenaa kana beeku qajeelatti beekanii nutti fakkaata. Magaazinatti midhaan kun galfamee haamamee galamee achirraa eegale jechuun uummata agartee tajaajilummaa uummataatu akka uummanni itti waa baratu akka uummanni itti waa kuusu akka uummatni waa itti dalaguu jalqabatan makiinoti yoo san warafamteellee eega qabalee dhaabateellee qabalee sanillee inni hin turre booda hagama gabaabduu ta'ee bara lama hagamii qochisiisee qabalee san akka qabalee aanaa gada basaasaatitti qabalee meeqaa jedhanii yaamaman keessa qabaleen tokkoffaan agartaniitiin ragaa argatte qabalee isaaniiti. Qotiis. Dura taate jechuudha. Eegas illee maal taatere sababa san irraa ka'anii qabalee 8 walitti agalgilootii jedhanii agalgilootiin jalqabaaf bakkeen itti dhaabbate. Eegala qabalee isaanii irraa fi walitti bu'iinsi namni walitti dhufee walitti ijaaratee walitti qotatee waliin yoo humna tokko waa dalage bu'aa guddaa argata namni midhaan fe'amee jalqaba qabaleen midhaan feetee makiina ta'uu gurguddaa kanaan makiina midhaan fe'u kanaan jalqabaa fi baadiyaa irraa dhufanii fe'anii finfinne fidanii gurgurame qabalee san irraa akka wanni tokko namni yoo walii galee waliin dalage hunda qabaatu qabeenya godhatu maqaa argatu nama biratti illee ta'u jedhanii achirraa eegan. Haji Muhammad lafa qotee Haji Muhammad ka ummataa ka qote kanarraa zakaa baase beeki. Waan ummataa irra zakaan waan rabbiin diin kana keessa kaa'ee irraa tartiiba diinii illee irratti tarkaanfanne. Keessaa baases yeroo sanitti ofii wantaa itti qaba odoo akkasi godhu gaafa kaan agalgilootii kanatti gadi qabanii agalgilootii gaafa gaddeeban illee agalgilootii bakka kana inni nuu haa ta'u jedhanii inni hin didee magaalatti ol deebi'e magaalaa ol naanna'aa saayikilii qaba yoo sanitti makiinaan qabu saayikilii qaba saayikilii takkatu agartanii saayikilii bareedaa takka qaba maatiin isaanii booda saayikilii illee isaan biyyi ta'e naannoon kennan fi magaalaan saayikilii isarraa dhaalte jechuun hin danda'amu namni jalqaba saayikilii bitatee illee isa. Achirraa kaasee magaalaa seene gaafa inni magaalaa seenu warroonni magaalaa jiran hin galanii masgiidni hasaasa hin jiru gaafas. Bu'uura masgiida hasaasaa kanallee namni bu'uuresse Haji Muhammad. Rabbi rahmatullahi haa godhu. Bu'uurummaa eenyu waliin hiriyoota isaanii ka akka agartanii Haji Kaddilee ka akka agartanii Muhammad Usmaan ka akka agartanii Haji Aliyyi Bunoo warri kun martuu hadda dachii irra hin jiranii warroonni yoo san magaalaa san keessa jiran qabeenya qaban namoonni agartanii beekamtii qaban. Badaa warra qabalee gaafatanii lafa agartanii yeroo sanitti garee duraatu gara Haji Kaawoo fa'a Rabbi rahmata isaanii haa godhu abbaa fa'a ayyuu namni lafa san magaalaa gisee agartanii kun magaalaan teenya tun quubsa duraa asatti ol jijjiiramte namni lafa namaa kennu iyyuu Haji Kaawoo Waaqoo fa'a Haji Sa'idiin fa'a namoonni hedduutu jiran yeroo sanitti warrummaa yeroo sanuu lafa qoodee namaa kennu isaan kanniini. Arqallee lafti haanama harkaa baatee qabal namni wayii yoo san nama wayiiti akka magaalaatitti jira nama gaarii namaa wayiiti nama san hin dhaqqabne nama agartanii kiristaanaati. Manni barumsaa tokko agartanii masgiiduma kana olitti jira jalqaba ol gabaa wadhaa gadi yoo ka'u iskuula achirraa gadi kaa lafa guddaa fudhatee gadi dhufa. Lafti kun bakkee masgiidaa kun lafa jibbamaa agartee lagatti gadaanteetiin namni wannaa hin qabne iskuula kana gadi humaan jiraniyyuu gara natti achi waa jiran malee karaa amma mana Haji Muhammad fa'a itti ijaaratanii kana achitti gara masgiidaatiif hatirii iskuulaatiif hatirii masgiidaa kun amma rabbii walitti dhaabee karaa hedduu gabbaqasa maleen walitti dhaabatee gad dhufee laga bobboyii lagaa haga barzaafotaatti gadi dhufa lafa kana laalanii lafa kana
إذا لف مسجد يسافر أشوف بربادني إساني لجرت كنا لقات تأشي كنا لا لجبا كنا ما تلا شرطين تلاب بتكنا تفور أشوف بربادن سني دورقتي وريورو سني تانغو في كبني وريو سن زمان سن كيسة تانغو كإساني تهلكيه دورقتني إسان بكتان فرصون بك أول شيء أم جبا شرطين تلاب بتوكن يا ورأمارة في دورقتي روسن أمارة دورقتي لقال لي خرات لا لقت تجارس لا namni barbaadu tilleeni taabota isaaniititu bu'aa kennuu fi hin barbaanne ubbatti illee kennuu hin barbaanne amma bakka tana agartanii akkuma lafuma hucuuccaa wayii itti fakkaatteetti maal lafa tana akkasitti gaafatanii lafuma san kennanii haa taatu sanumaa fudhannaa jedhanii lafuma san fudhatan rabbiin lafa san lafallee taasisee masgiidallee taasisee masgiida xiqqaa tokko irra ijaarsisanii masgiida san ta gaafa san ijaarsisee irraa Haaji Muhammad masgiida san Haaji Sa'iidillee gaafa gadi ol galan masgiiduma sanitti galanii manni isaanii masgiiduma saniin duubaan Haaji Sa'iidillee bitamee Haaji Muhammad achi biteefi ranatti ofii bitatee namni masgiida irraa lafti masgiida irraa achi gadafteetiin jette namni inuma kennatu akkuma jiruun Haaji Muhammadii Haaji Abdoo eenyu isiniin jedha tartiiba san guutuu isaanumatu fudhatee jechuu Haaji Hammuu Nuuree Haaji Muhammad Saafa namni tokko namni biraa naasa san hin jiru ol fudhatanii ofofoo gara masgiidaatitti balbaloo masgiidaatitti aansanii lafa san hin bitanii lafa san hin marramanii an hin beeku sheekota Haaji Abdallaalle achi fuudhan kana mara namni kana mara dalage namni biraa tokko hin dalagne namoota amma maqaa siidaa kanaa waliin Haaji Muhammad Duree namni karoora baa namni karoorri dhufuuf akka itti wabaasa namni beeku halkan mula yoo fedhe gaafa gari bari hin aara Haaji Muhammad Salaamaa nama gaafatanii jal'isee wayitti aaranii xiqqoo basii waa buufachiisanii hanga wanni sun irraa galtutti wannaa hin jedhan Haaji Abdoo keenya tokko jira Haaji Abdoo Jamaa jennaani walitti hin taphatan abbeeraa tahanii Haaji Muhammad Haaji Abdoo kanadha Haaji Abdoo su abbeeraa ta'aati isaan qofa eegata Haaji Abdoo kanas ilaa isaan dubbatu hin cal'isa hin dhaabata wannaa jedhaniini adda maalitti aaree gadi ol qajeela yoo inni gadi karaa mana isaaniitii bahee gadi gannaa keessa karaa keessa ol qojaalan Haaji Abdoo suuqii wayii qaba karaarra dhaabatee gadi laala fi gallaala Haaji Muhammad adda nama tokko dubbin ol qajeelaa jira ila laala aarii qaba hadda namu jalaa goraa jira amala walii wal beekan amala walii wal beekan karoora baasee deema inni mufarat karooruma baasee karoorri itti baasee galma gaha malee wanni inni baase sun galma nan qaba rabbiin masgiida san achi gannuu dhaabe achitti gadhaabatee masgiidni sun dachii hin argatee duubarraan booda namniinu idda lafa hedduu kaasisiisanii bitanii itti dabalanii masgiidni sun hadha masgiida guddaa jaamiyaan wanni marti irraa deemtu rabbiin taasise sababa isaati jechuun ni dandeettanii jechuudha. Karoorri inni kaa'u jalqabarraa kaasee seenaan isaa akkanatti deemuu turte. Har'a achi gaafa ka'e tartiibni kun gaafa deeme zamanni adaduma deemaa dhufuun tokkollijiiniin adaduma jijjiiramaa dhufuun nama tokkollijiinii waliin jijjiiramu. Aadaa seenaa Oromoo keessatti yoo taate galmee qaba. Seenaa diinii keessatti yoo taate galmee qaba. Seenaa ilmi namaa agartee akkitti namni guddatu keessatti seenaa qaba. Akkamiin namni guddatuu danda'a. Namni waan tokko Haaji Muhammadiin aarsee horii irraa fuudhee horii yoo irraa fudhatee horii dhoggatee jedhe Haaji Muhammad maal guddisa ooyisi guddisa. Aboo maal fiigootiimi yoo galchite galchi yoo galchuu baattee jette horiif namatti aaree Haaji Muhammad namaa wal dhabaan himan jirre. Haaji Muhammad diinii dhiiseetiin horii naannessaan himan jirre. Duniyaa aadaa rabbiin dhugaa jedhe jechi rabbii dhugaadha jechuun warra Haaji Sa'iid irratti ilaaluu ni danda'a. Masgiida fedhatti kenneef guyyatti bakka fedhe masgiida fedhe dhaqee kenneef duniyaan warra Haaji Sa'iid hin dhumanne. Oduu dhumattee jedhama ammaa kabaasanii duniyaa warra Haaji Sa'iid dhumataa jedha. Wal dhaluu malee wal horuu malee duniyaa warra Haaji Sa'iid hin dhumanne abbaa irraa qadhaabamteef jechuudha. Haaji Muhammad mana masgiida rabbii seenee ol ka'ee dubbatee oduu dura ofiin kennine namni bar nama kennisiisaa oola sheekoliin hedduun lima agarraan kennisiisaa oola malee hin kennan. Dura ofii kennanii eegasii nama adda feera. Dura ofii kennee nama kennisiisa malee odoo ofiin kennine namaan kennan jedhu. Kun aadaa isaatiin akka fedhe haa dhaqu biyya fedhe haa dhaqu biyya fedha. Tarabooma hedduu irraa nu himuu jirtanii tasaboo mallee jettanii turtan jalqaba irratti tan hoomee maalirraa nu himtana Haaji Sa'iid irraallee rabbi rahmata isaanii haa godhu Haaji Muhammad irraallee. Rahmata isaanii haa godhu abbaa irraa dhaalisanillee abbamatu seenaa saboo maatiillee hidhame maaliif hidhame abbaan zamana sanii
Haila Sillaasee keessa manni keenya shaffatee karaa biyyi baalee kun guutuun gadi Sumaalee gadi garagalee achi shaffatee achi ol dachaa. Ummanni keenya ka warra garaa Jimmaa kana hin beeytanii asii duree ishee kana Huseen deemuuf deeman. Yoo deemanii ol dhufanii gadabii kana keessa ol bahanii kaanii odoo hajji jedhanii yoo dhufan odoo isaan hajji biyyatti hin galle Zaharaan itti gaa Zaharaan odoo hin galan Mawliin itti gaa kana makka deebi'an. Isaan kun asirra biyya keenya kana keessa qubataatumaan biyya keenya kana keessa maranii asumaa gadi dachaan. Isaan kana gaafa Haji Sa'idiin sababni itti hidhaan duraa isaa taate dirree ishee kana Huseen dhaqee Haila Sillaasee inni maal kadhate diiniif kadhachiifatte. Haila Sillaasee abaarsiste jedhanii maaliif diinii dadhaabatee haalinni diinii galee ummanni diinii deebi'aa jira. Ummanni amantaa sana fudhataa jira. Isaan amantaa akkamitti biyya sana akkamitti fudhatan beektanii seenaa isaan waan kan seenaatti illee akka uummata Oromootiif illee waan godhan isin jireeti. Amantaa takkitti jechuu qaba warri yeroo saniin wanni isaan barsiisan. Biyyi takkitti, amantaan takkitti, alaabaan takkitti, afaan tokkochaa jedhan. Haji Sa'iid maal dhaaberee hadha? Diin dhaabee diiniin kun eessaa dhufe biyya biraatii dhufaa jira. Amantaan kun afaan Arabaa biraallee fixaa jira. Afaan biraallee jijjiirsisaa jira. Amantaa teenya tanu gartee biyyi takkitti jennullee hin qoodisisaa jira ka jedhu afaan itti jijjiiranii inni kadhachiise san Haila Sillaaseetti agartaniitiin Haila Sillaaseen akka asirraa kufu asirraa akka badu du'aa kadhachiise jedhanii nama itti bitanii ragaa nama wayiiti. Amaaraa wayiiti itti masakkarsiisanii hidhan. Isaa miti namoota isaaniin Haji Sa'idiin walitti dhiyaatu aanaa isaanii haga Haji Abdurrahmaan Tukee eenyu isinii jedha haga nama torbamoo nama sagaliidha wallaahu wa rasuulu alam. Walitti qabanii hidhan waggaa meeqaaf. Ummata maali ragaan kana ummata amma kan bira isin jedhu dirree ishee kana Huseen dhaqee achi ol deemu warra Jimmaa kana sheekitti qaalisawiitis jira isaanii kana dhufanii qubatan nama jabaa wayiiti Jimmarraa dhufa. Nama kana agarteetiin achi yoo dhufu isaan asum dhufee isaan bira qubatee ka'ee asirraa gaafadhee bullee gad deebi'a. Meeshaa fi ergaa agarteetiin achirraa manni gaditti baqate namni hedduu kana horii asirraa guursiseetiin tajaajilchiisu Haji Sa'idi jedhanii nama san qabanii inni dhufu eeganii gaafa inni saban inni dhufee inni onnaa jedhee gaafa inni gargaaragalu karaa onna qabanii hidhanii isaan illee qabsiisanii kunooti namni asirraa agartee meeshaa waraanaatiif qabeenya asirraa fuudheetiin uummata sanii ergisiisu jedhanii akkasitti ragaatti baasanii dharaan saboo mallee akkasitti uummata agarsiisanii gaafa sanillee maal jedhan maaf akkana goota maali namni uumaa rabbiin nama uuma afaan illee rabbiin namaa uuma amantaallee rabbiin namaa uuma biyyi takka akkamitti waan tokkochatti jiraatuu dandeettii nama jedhee gaafateerra tokko akkamitti jedhee gaafa mana dhiyeessanii mana dhiyeessan amantaan takkitti biyyi sun amantaa takkitti qabdi biyyi sun afaan tokkocha qabdi takkitti akkamitti taatii jedheen ani amma afaan isin naan dubbattan isin hin dhaga'u turjumaana naa keessanii jedheen afaan kiyyaaf keessanuu walitti hin galu akkana afaan keenya tokkocha ta'a. Biyya takka haa jiraannu malee namoo afaan adda addaa qaba. Biyya takka haa jiraannu malee aadaa gargaraa qabna amantaa addaa qabna takka walitti nuun ta'uu hin danda'u jedheen biyyi takka walitti taatu afaanii fi wanti akka taatu hin jirtu kana yoo kataatu kanaan kataatu taatee hin jette kun hukumi rabbiin haa kennu malee isin wanni isaan kennitan hin jiru nama jedhee irraayi. Nama gaafas akka biyyi sun takkitti taane iyyuu isaan lafa kaayee irraayi Haji Sa'iid. Tartiibuma sanirraa kakaaniin waa'ee amantaa Haji Muhammad waa'ee sabummaa irratti namni sabummaa haga isaa qabu hin jiru. Namni agartanii adda biyyi sun biyya taate wanni jedhaniin kan fedhe jaarmaa akki fedhetti haa dhufu. Akkuma inni dhufe sani geggeessa. Mara bakka kaayuu qaba mara isaaniitu bakka itti ho'isu qaba. Gaafa darbuun badee wayyaaneen seentee achi jaarmoonni adda addaa dhufanii turanii fakkeenyaaf guutamaa hawaasaa dhufanii achi dirree sanitti hedduun ba'ee haasofni guddaan godhamaa ture gaafas achi jirtu waan sanirraa maal nu himuu dandeessan. Yeroo sanitti nama keessa jira abbammaan waan sanniin geggeessinuu fi warri waan san tolchisiisu warri waan sanniin qindeessuu iyyuu irra mataan
numa Aye. namoonni hedduun hadha hin jiranii maruu ni beekanii ijoolleen teena namoonni jiranii Ajibir Kafaa ijoolleen Huseen Waaqoo tokko faa Hajii Tuwaa faa namnummaa waan namni gaafas agartanii isaan abbootii teena warra gurguddoo abbootii beekamu warri agartanii yeroo sanitti ittiin mari'annu marii irraa fudhannu ergaa warri raawwatu warri agartanii waan kana fiigee xumuratti godhu nu haa ta'u malee abbootiin nu duuba jirtu isaan abbootiin teena ta'utti mari'annu golatti ittiin gallu ta gola keessatti bakkeen golaa namni ittiin mari'atu isaan namni gaafas illee Haaji Mahammad amma yoo diini illee dure yoo biyyaasitti illee dure kormi gaafas korma lama qalame korma lama nutti dhufe jedhee Arsiin gaafas korma lama qale Huseen Adamii fi sama hawaasa jara lamaan dhufe jarri lachuu korma nutti dhufe korma lama qopheessan kormi tokko ka Haaji Mahammad maraanuu achi dhufe achi yoo gisee nuti agartee korma kana akka aadaatti qalla jedhanii korma kana dhaabanii hidhanii namni asii dhadhaa kana fuudhanii korma kanniin asii dhadhaa kallacharraa haga eegeeti gaddibuu eegalan Haaji Mahammad fuula badaniiti maali bakkeentu nama maal itti dhufaa jirti muudaa tana qaama maaliif fudhatan beeytanii sirkitti fudhatan qalbiin ceemmite yoo isaa kabajaa waan kanaatii fi akkasumatti agartee namoota kana akka sanitti niitti hagorranii barbaade malee waan namni itti geeffatu kana agartaniitiin irratti jedhatu kana hin seene qalbii isaaniitiin hin dhaabbatanii irras dagalanii dhaabatanii horiin tokko gagaafasii ka isaaniiti. Haaji Mahammad Sayyidi. Horiin maqaa guutama hawaasiif achi dhaabate Haaji Mahammad Sayyidi tokko ta'ee nuti jara nagaraa xiijoo kana namni fitee balu wallaalee horiin sunni lachuu horii qoorma tokko lachuu kormiilee nure Huseen Adamii fi guutama hawa koromii Oromoon qabdutu dhufe korma Arsiin qabdutu dhufe kormoonni kormaan galuu qabdi kormaan agartaniitiin falamuu qabdi jedhanii gaafas bakka kam bakka bulchiinsi adhallee bulchiinsumata jira alaabaa gaafas alaabaan Itoophiyaa itti dhaabbattu alaabaa adda bilisummaa Oromoo achi dhaabne horii lachuu gaafas achi gorraame. Haaji Mahammad nama jalqaba jaarmee hallee abbaa utube abbaan namni wanni Haaji Mahammadiin hin mare fi dheeraa bara dubbii hawaasni kenna guutuu dhagaa wanni Haaji Mahammadiin dhaqqabne iman jirre gadab keessa taatee wanni mariin Haaji Mahammadiin dhaqqabne wanni Haaji Mahammad mala hin kennine wanni Haaji Mahammad keessaa harka hin qabne inuman jirre. Hawaasa ijaaruu keessatti diiniif duniyaanillee waa hundaa keessaa qooda qabanii. Duniyaanillee wanni Haaji Mahammad harki Haaji Mahammad bakkeen harki Haaji Mahammad keessaa hatta yoo nama dhuunfaa namni harki hanqate eessa dhaqa hojii ambar isa ganda isaa dhaqa. Haaji Mahammad kan namni ifatti beekuuf kan namni ifatti hin beeknellee akkasitti tajaajila bara. Nama gizee diin dhokate keessatti mana isaa keessatti barmeel itti dhiyana godhan. Manni isaatti dhiyan hin dhabamne. Abrahaam akka godhuu fi haati manaa ta'e isaanii tammayii sulala labbiini. Nama isaan bar namni gariin beekanii tolee manaa waan tolaa deema. Namni gariin mootii gadab dhabne jedha akkasillee akkan jenne Haaji Mahammad gadab irrallee guddatanii bakka biroollee dhaqqaban. Haaji Mahammad gadabiin qofatti hin kaa'u. Haaji Mahammad bakka sadii qoodaan. Haaji Mahammad bakka sadii kaaya. Haaji Mahammad dhalatu gadab irraa dhalatuuf ilma gadabi. Gadabi yoo jedhu uummanni naannawa takkitti yookaan magaalaa isaatti deebisa. Adaabbaa irraa kaasii heeraroo doodora deebisi kokkoo isa deebisi kofalee qoree deebisi akkasumaan boqqojjii shirka silxaana gobeessa deebisi lafa ishaaraan isaa keessa jirtu lafti sun. Lafa ishaaraan isaa ishaaraan inni masgiidni dhaabbatee wanni fedhe dhaabbatee wanni maqaa ummataatiin dhaabbattu harki Haaji Mahammad keessaa dhabame yoo jedhe abbaan as bahee natti jibsiisu haa argamu. Koma fedhe harka keessaa qaba.
Finfinneen silaa yoo feeteetiin jette magaalaa isaas jechuu hin dandeetta ganama galgalli bakkeen inni itti argamu achi. Yoo masgii ani yoo kijibuu baadhee masgiinni raageen dhaabde kun cufa keessa Haaji Mahammad harkan qaba yoo jedhe nama kijibee ta'an malee nama agartee dhugaa dubbate hin taane. Maali masgiiddan yeroo san jiru tu lakkoofsa qaba. Kaaga adda dhaabatu kanallee Haaji Mahammadan keessa harka qaba jedhee hin waakkatu. Haaji Mahammad harka keessaa qaba jedha malee harka keessaa qabu hin jiru magaalaa feete yoo seente. Ragaan sanii amma ragaan sanii masjida seene keessatti masjida seene odoo Haaji Mahammad sharaa keessan kaayanne biraan bahu. Sirrii. Kuni sirna isaas karaa kana maraanuu Haaji Mahammadiin yoo namni agartanii diiniin ta'e duniyaan ta'e haasa'aan ta'e karoora kennuun ta'e lafti bakka sadiitti sii kaawwannaan jedheeti gadabiin irraa akka amma dura siilaa ka'e kana lafanni shaaraa keessaa irraa qabu ittiin yaamama. Biyyattii Oromiyaa akka Oromiyaatitti lafti inni hanqateen jiru. Akka biyyaatitti Itoophiyaa jedhanii sanatti yoo sii fudhadhellee akka sanitti illee lafti inni hanqateen jiru. Lafti Haaji Mahammad keessatti maqaa hin dhaamin. Maaliif hajaa fedheef haa deemu waan fedheef haa dhaqu isaa siree bululleen bakkeen inni seenu masgiida iyyafatee seena. Masgiida seena sanitti odoo shaaraan hin buufanne biraan deemu. Maali waan arga waan hanqate arga waan hanqate san laalee maaf tuni ta'e jedhee harka ofii keessa kaa'ee biraa liqa. Okay. Haajiyyoon hojii isaanii keessatti kana dalaganii nu hundinuu nullee ilmaanuma isaaniiti hagana quba qabnu isin ammoo hiriyyootaa fi wajjinillee waa hedduu keessa waliin dabartanii guyyaa isaan lubbuun jiran namni keenya hagam isaan bira dhaabatee isaan gargaara hojii isaan geggeessan kana silaa isaan akka amma gaafa deeman kana namni hedduu akkanatti akka nama gaaddisni irraa ka'ee nu dhagahamee namuu gaddi mana marattuu galtee gaafa isaan lubbuun jiran hagamta akka gargaaran isaan namni hagamta akka bira dhaabate kaayoo isaanii kana namni hubatee. Odoo kaayoon isaanii hubatamtee namni bira dhaabbatee akka inni dhaabbate kana namni dhaabbate biyyattiin sunuu biyya biraa taatee mul'atti. Namni bira dhaabbanne. Haaji Mahammad Rabbumatti bira dhaabbate malee akka inni dalageef akka inni karoorseef akka inni ittiin deemuu barbaadeef namni waliin tumseen dhaabbanne. Ammoo hoo namni waan inni jedheen harkatti jibbee harka ceemee harka qabee himan jirre. Haaji Mahammad bar warra Amaaraa ka isaan agartee gufuu namatti ta'anillee gufuu kanarraa kaasee bira dabra. Oduma isaan itti tufan itti tufee bira dabra. Waan rabbi isaala hikmaa rabbi isaa kenne waan rabbi isaa laaffiseerra. Haaji Mahammad gaafatee ani biyya teenya keessa gaafateeti wanni inni odoo murteessin biraalite jecha argee ijatiyyaan argee si dhage hellee dheengaddallee maahii rabbii haga walitti deebiseeti wal argine walitti dhufnee wal gaafate keessaallee magaalaa hasaasaa akka bulchiinsa agartaniiti magaalaa biraa bulchiinsa mataa isii dandeette gaafataa ture jalqabarra. Nama muggutaa ture. Akka agartaniiti kantiibaa biyya magaalaan takka agartee seera agartee magaalummaa guutu. Haanuu kennamtu jedhee muggutaallee gaafataallee ture isiisan qofa oduun xumursiifatiin biraa ta'e waan achiin duubaati wanni Haaji Mahammad harkaan qabee oduun xumursifne biraa dhaabatee jiru. Maahiin keessa wal argaa yoomi? Maahiin keenya anaaf isaan qaamaan waliin teennee waliin haasofnee wal arguun keenya gaafa dura Ameerikaa jalqaba duraa dhufeellee asin na bira dhufanii asin waliin turre gaafa dheengadda dheengaddaa waggaa barana isaan Ameerikaanii bar dheengaddallee bar waliin deemna hin deemaa waliin dhufnaa rabbiin agartee adda adda nu hambise malee hin dhufnaa umraa bar dheengaddaa inni waliin bakka tokko ta'an. Ana Haaji Mirkaa isaanii Haaji Mirkaa tufaatii isaanii namoonni keenya hedduu jiranii umraa wajjin turre. Umraa baranaallee yoo rabbiin siilaa fi dheengadda gaafa dhufanii gahuu agartee siin yeroo naggabaabatee garasi ture jedhanii asuma dhufanii mucattii eessuma isaanii akka bira dhufanii siin Kanaadaa wanna gaman as bahanii as ogeettan deemtan an jedhuun itti aantu rabdee yeroo jala gabaabatee siin natti gabaabatee yoo rabbiin siisitee siin dhufte umra wata chuun wal agarraa jennee addaan wal haasofnee addaan deemne odoo sanis si deebi'uuf hin deemne wanni ani jechuu barbaade beeyta namni kun
bu'uura inni kaa'u masgida har'a gadaboota naannoo amma bulchi aanoolee amma ansiilaa ka'e kana keessa yoo bakka murtoofte ta'e malee namni karoora baase masgidni adda lafa hin qabne hin jiru yoo xiqqaattee lafa hektaara 5 illee taate yoo xiqqeenna hektaara 5 illee taate masgidni lafa hin qabne hin jiru akkaawuntii isa lafa kana karoora baasee maal godhe lafa masgidaa fi gabalee mara baadiyyaa mara irra deemee gaafa makiinaa qabu makiinaan gaafa miilaan gaafa fardaan deeme fardaan deeme ka gaariin deeme lafa masgida yoo lafa masgidaaf gaafatee yoo namni lafa kenna lafa akka haa kennu sangaa lama haa kennu hektaara haa kennu kennisiisee yoo irraa bahe maal godha akkanatti hin taatu jedhee lafa tana waliin jijjiirsisaa naa jijjiiraa jedhee nama karoora akkasii baasee lafa san jijjiirsisee ka'ee qabaleen maal godha abbaa harkaa akka isiin baatu akka lamuu abbaan sun lafa sanitti deebi'ee mugutuu hin dandeenye maqaa masgiidaatti deebisiisee lafa saniin barsiisa wanta gibira achi gabbarsiisu abboof bar karoora eenyu karoora akkanaa namaa baasa eenyu karoora akkanaa namaa kenna nuti Muhammad bari maatii irraan duune nurraan duune biyyarraa du'e biyyattii sanuu odoo namni akka isaa jiraatu taate biyyattiin hadha Itoophiyaa jedhamtu lafa albuunni isii jiru lafa qabeenyi qilleensi isiin bitamne lafa jireenyi ilmi namaa silaa keessa jiraatu namoonni akkanaa odoo jiraatee biyya nama akkanaatiin kennanii nama akkanaatiin gadhiisanii nama akkanaa kadhaganii nama akkanaa irraa barumsa ka fudhatan taate biyyi teenna biyya itti baqatan malee biyya irraa baqatanii miti biyya abbaa dhabdee nama dhabdee dhumte malee karoora namni agarteetiin silaa namni kaayeetiin deemu odoo namni wal jalaa dhagahee fudhatee ka deemu hin taate biyyinu akka biyyaatittu biyya taateeti maal nagaa maal jetta nama karoora akkanaatitti sagantaa akkanaatti karoora baasumee agartee beekta maali kennaan biraa hin dhaabbatti lafti namni masgiidni tokko yoo hektaara 5 qabaate ka hektaara 20-30 qabu jira ka hektaara 40-50 qabu jira amma rabbi maqaa isaaniitiin kummarti dalagame masgiidni isaan bira gahanii hektaara 5 hin qabne hin jiru amma yoo dhagahu haga isaan irraa dheengadallee odeeffattellee na himanillee kuni maali qabeenya yoo waan biraa dhabdan jedha lafa tana hektaara 5 gurgurtanii tajaajila masgida yoo namni marti waan kennu dhabee waan masgida kana gootan yoo dhabdan lafa tana gurgurtanii siin bari uf tajaajiluu masgida kana jiraachisuu dandeettanii jedhan karoora akkanaatiin deemanii gaarii sagantaa akkanaa baasanii lafa adda dheengadda irree keessa isin itti argitan ka gaafa isaan dheengadda amrii ta'an darrii adda isin argitan sani namni fuudhee bar Haaji Muhammad lafti sun boru hin dhumti laftiin tun dhumuu deemti jedhee lafa jaamiyaa wannaa dheengadda madrasaan itti dhaabbatte san lafa san maal godhe fuudhee wanni karoorri isaa adda odoo hin turme ishaaraan adda wanni kun maqaan nu ijaararee dhaabbate haa dhaabbatu jennee boonnuu fi lafa kana dirreen tun akkanuma kalalamtee haa teettu har'a ittiin ijaarruu jedhe nu ijaarsisii jenneen odoo ati jirtu waan kana godhuu qabna hin godhu jedhe maal godha jedhe lafti hin xiramne hin irraa jedhe haxirii sana qofa naaf qabaa jedhe haxirii lafa xiqqaa miti lafa dachii isin argitan sun adda hektaara meeqa akka ta'e jaallaaltanii hektaara 16 jedhan argitan lafa san guutuu maal godhaa jedhe akka biyya kanaatitti biyya kana anifatillee biyya kana keessa jiru manni bisimentii qabaami biyya kana dhufee bara biyya bakka yoo dhaqni waa akkana keessaa deema Haaji Muhammad jettanii yaadina bakka dhaqee inni waa fudhatee deema barumsa biraallee nama barsiisaa kaan barumsa fudhataa deema lafa akkasii qotee gadi ol baafne namuu yoo danda'eetiin jedhe misira 5-10 namuu fudhattanii beelloodhaan gadi ijaaramee ol bahuu qaba haxiriin kun jedhe kabawwaddeen isaa ganaa manuma ta'u haxirii zuuraan isaa kun marti isaa manuma ta'uun ijaaramee bahuu qaba dura haxirii tan akkasii ijaarsisnuu qabnaa jedhe maashaallah waan isii keessatti dalagamu ganaa baafannaa jedhe madrasaa akkamii achi dalannaa madrasaan tun akkamii mana barumsaa akkamiititu achi keessatti maal goonaan kenna ganaa haa ta'u jedhe addaa fi bu'uurri kenna haxiriin tuni waan kanarraa baatee hektaarri 16 kun zuuraan isaa feerroodhaan gadi bahee haxiramuu qabaa jedhe waan san karoora akkam godha jedhe ati hagam dandeette Ibrahim yoo jedheetiin jedhe Ibrishu naan jedha isaati Faatuma waletti isaanii takkaatu jira maqaa Ibrahim ittiin awwaaman Ibrishu jedhan jarri lachuu waan goonu yoo mitira 10 dandeette mitira 10 fudhattee namuu akkasi fudhateetiin mitira ati namuu achi keessatti dhufa argu akkasitti ijaarsisnee hatira san baasee eegarraa baane waan keessatti dalaynu ganaa itti mari'annaa amma dachiin akkanuma haa keessu jedhe
karoora san qaba wanni inni amma karoorri inni waggaa as bira dabre dhufe kaayateefi karoorri hadda inni badheen gadda dhufellee dhaamataatiin ture waan kanarratti amma waa hedduun nu qabatee waa hedduu namuu keessa dabarre argaa jirra ummata keenyallee isinillee argaa jira kana keessa dabra rabbiin karoora keenya yoo nu xumura atti nu godhu taateetiin jette haxira kana haxirsiisa haxirri kun haxiramuu qabaa jedhan karoorri kiyya kanaa jedhan. Okay. No danda'an karoorri isaanii magal gara daaroo akhiraa deemanii isaanii rabbiin warra waan isaan jalqabisan bakkaan ga'u rabbi nu haa taasisu nu hundaafuu haa kennu gaafa akiramanis gaa biyya keessatti hin akiramne biyya kabajamtuu biyya jaalatamtuu makkatal mukarramaa baatii kabajamtuu baatii ramadaanaa keessa ashra lawaasir keessa akkasitti akiramanii kana maal jettanii yaada kana maal isin mul'isa wanni kun? Masha Allah wallahi Haji Muhammadi silaa namni yoo agartee waan rabbiin fi quraana isaa keessatti hin dubbatinii fi hadiisa rasuulaa keessatti nagaa fi isaan irratti haa jiraatu hin dubbataniitiin jedhan agartanii illaa san keessaa bahanii malee namni kun ergamaa addaallee silaa namni ima jedhaa. Maaliif akka isaaniitiif karoorri isaaniitii fi akkaataan isaanii nama jechisiisu illee mala garuu hooree rabbii hin jenne waan rabbii hin jedhinii fi waan ergamaan kenna duuba dhumarratti agartee nu dhaame keessatti waan hin jirreef jechuu hin dandeenyu haddootummaa agartanii warra amanee dhugaadhaan amantaa dhugaa fudhate jechumatti yaqqamsanna ani ni gala rabbii hiyya du'aa Haji Muhammadii natti haa dhagahamtullee duuti isaa bakka keessa ta'u ummata gadabiifillee janaza isaatiifillee rabbitti shukrii galfadhe maaliif du'aa waan jedhan tokkotu jira beekta takka mucaa ture hin gadda mucaa bira jirutu na hime ani jedhani gaafa tokko waggaa 48 badde hin gaddaa naan jedhani 48 jira waggaa 48 dura jedha as beeyti sana qabadhee sana wadi mataa achi koo faula keessa saayee rabbiin rahmata naa godhee adaqee qabadhee kadhadhee ilmaan bootee kadhadhee jedha maal kadhadhee jedha yaa rabbi jiruutiyya waggaa 48 har'a jedha jiruutiyya diin irratti na deebisiise nasbeetiyya duniyaa irraa na kaasi diin kana keessa yaa rabbi diin kana nasbeetiyyaa fi onneetiyya keessa diin kana na qubsiisi nama diin kanaaf yaadu nama diin kanaaf dheebotu malee nama duniyaaf dheebotu nan taasisini kadhadhee jedhate. Mashallah. Du'aa isa rabbiin kiyya haga takka waan narraa qeebale natti fakkaataa naan jedha natti fakkaataa jedha naa qeebale natti fakkaata xiqqoo isii jedha maaliif jiraachisi waan agartee takka ta'uu danda'an nama mul'ata jecha sanneen gadda mucaan isaa waliin jiru jecha waliin jiru gaafa isaan akiraman booda guyyaa sanii biratti argame maal naan jedhe gaafadhee yoo san rabadhee namni martuu akkuma hawwii nama jirtu gaafata maaluma haajichummaan kun maal dubbate maal irraa haasawa jiruu isaanii haga waliin haasoftattee ta'uu waliin haasoftanii jedhanii gaafadhee jennaani. Xiqqoo bilbiladhee adda. Umraa 49 faan kiyya ka baranaa kana jedha. Okay. 49 baranaa ammaa kana jedha. Haga umraa 48 deeme kana haga 49 fa'aa amma keessa jiru kana qalbiin tiyya na gammaddeen beeytu gammachuu ittiin argadhu umraa baranaa kana waan an hin beeku gammachuutti danganatti tartee jedhee dubbatee jira mucaa. Mashaallah. Haasaa jira danganatti tartee si nama mudhate ani maal mudhadhe Haji Muhammad Dodeen gadda biyya keessatti amrii tahee mana isaatitti amrii tahee masgiida hasaasaatitti amrii tahee. Bad diinin keenya kunuyyuu waan dhuftuu malu deebisee badiin aadamtuun waan irratti ilaaltutu argama laata jedhee qalbiin keenya shakkite. Maaliif yoo namni jaalala isaanii irraa imimmaan qabatuu dadhabee uffamuu dadhabee haddii rabbiin kaayesan keessaa bahan rabbiin illee nama dallane ummanni baniin aadam kan dhufee jedhu kun illee ummanni gadabadha umma keessa jira jechatti qalbiin namaa deebiti. Daangaa nama yoo tarbeetanii wanni daangaa nama dabarsiisu haala namaas hawaalsisee daangaa nama dabarsiisa. Ka isaanii awwaalli isaanii janaazaan isaanii achi hin jirre ummanni akkasitti xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaadha achitti dubartii wali achi bahee sadarkaa argitan sanii bahee mee akkamiin reeffa isaanii gadi baasaniitu maal awwaalan ka jedhu san rabbiin giriutti illee isaan kafanee gaafa du'a isaanii illee isaan kafanee ka jedhu fudhadheya. Maaliif dachiisan keessa illee isaanii godhu eebii sana ummata gadabillee sattaree
إسان اللي إبادة إساني دلقا إساني ما أمتا كاناتي أكي أمنا كنقولة تكون الرأي إسان ستريق أنت سنتي إسان قلت جنازة إساني اللي خبجان كلامي إساني اللي كسلامي جرو رتو نمني تكو صلاة حرم كيسا صلاة كما إبادة كانت إساق أبم عالمي هقصقو إسان ردابتي دعين إساني خلاتون دعين حاج محمد إنكي بلمتي ربين akkuma nama biratti isa jaalachiise ofii maal garaa rabbiin karaa nu kaa'e beektani nama tokko yoo ofii ani samaatti ofii jaaladhe malaa'ikaatti ya jaalachiisa eega malaa'ikaatti ya ofii jaalachiise bani aadamillee waan uumame maraa isaan jaalachiisa jedhe rabbiin duraa isa jaalannaan kana isaa kenne rabbiin isa sattare ummata gadabillee sattare din kennallee sattare duuti isaanii haaji muhammadiin achi keessa ta'uun satrii kana sadiinuu nu duratti qabsiise rabbiin nuufillee isaaniifillee din kennaafillee ummata gadabiifillee jedhee akkasi fudhadhe galatooma gaafii taanu waldaa maqaa isaaniitiin sustaining haaji muhammad sa'id jiloo legacy jedhamee jalqabamee jira biyya ameerikaa kanadaa awurooppaa biyyoota arabaa biyya keessaa fi biyya alaa austraaliyaa saawuz afrikaa keeniyaa ummanni ijaaramu jira waa'ee kana maqaa isaaniitiin waan jalqabame kana itti fufsiisuu waan isaan jalqabaniin xumurin xumursiisuu ammallee maqaa isaaniitiin sadaqatul jaariyaa waan deemu jedhamu jalqabamee ijaaramee wanni kun karaarra jira waan kun akka galma ga'u wanni isin gorsitan wanni isin jajjabeessitan dhaamsa isin qabdan asirratti wanti ani dhaamu akka namichi jedhanii sooqidda ufii jettu mi'aayi anaa jettu dhagaa ta'ii jedheen jira namni yoo fondeshiinii kana haaji muhammadii yookaan maatii haaji muhammadiitu itti gargaarama namni jedhee qalbii ufii uf sobe malee nam tokkollee sobne namni kenna wanni itti nama shakku haaji muhammadii maatii isaaniitiifillee waanuma isaanii gahuu qaba yatiimni inni yatiima godhe yoo aalima taateefi yoo darasaa taateefi yoo yatiima walitti qabeetiin agartee bakka itti mana hasaasa keessatti bakka hasaasa qofa keessatti bakka meeqatti walitti qabsiisee yatiima haadha abbaa ilmaan haadha abbaa hin qabne horachiisa yoo yatiimni kuni yatiima rabbiin namarratti dhiiseetiin kabanii adamtee kahe malee yoo maatii haaji muhammad hin taane haaji muhammad yatiima maatii ufii namarratti hin dhiifne maatiin yatiimni namarratti dhiiseetiin jedhe namoota amma ani isin ilaakka'e kan aalima teessisu irraa kaasaa darasaa aalima jala deemtu irraa kaasaa yatiima walitti qabee haadha abbaan bakka maratti bakka itti godheetiin masiida keessatti fi madrasaa keessatti dachaasee irraa jalqabi miskiina karaa namni hin beekne gargaaru taate malee yatiimni haaji muhammad maatii isaa irraa namatti dhiisan jiru namni tokko wanni shiina kanarra kadhataafii jiran dubbataafii jiran hin goona jedhan ishaaraa haaji muhammad kaayatee argate namoonni arganna qabrii saniif ni deemna yoo jedhan ishaaraa keessaa kaayatu jedha ufiif kaayata ufiif dalagata haaji muhammad waa takka illee dalagu namni beeytanii yoo haaji muhammad dabre agarteetiin ajrii isaa yaatu ta isaa yaatu illee dalagateera haaji muhammad kanaaf illee kadhannuuf haaji muhammad ajrii isaa yaatu hin dalaganne hin qabu kalee waan dabarfate harkarra dabarfate homaa ajrii booda isaa irraa yaatu wanni inni dalage cufti tama isaa yaatu dachii miilli isaa irra ejjate keessatti inni dalagaa deemu cufti isaa ajrii isaa yaatu ta duuba isaallee inni dabreellee haga yoo malqiyaamallee isaa yaatu qaba rakkoo itti qabu saniifillee ittiin rakkannu ufii keenna haa rakkannu ufii keenna haaji muhammadii boo'aan jirru ufii boo'aa jirra ummata islaamaa akka islaamaatitti haaji muhammad islaamummaan nama addaan hin qoonne bifaan addaan nama hin qoonne islaamummaa irratti ebalu diimaa ebalu gurraacha ebalu adii kanaan hin qoodu islaama taana islaama isaaf yoo islaamummaan dhugaa nutti jiraattee wanni haaji muhammad nutti dhiise yatiimni haaji muhammad nutti dhiise namoota amman duran laakka'e kana irra kana hin horannaa kana yoo horanne nullee waan haaji muhammad argate san maal argannaa miti qofa ishii hafuura ulanna yoo jenne cufti kenna waan qabnu yaadaan duniyaa dhabnu yaadaan duniyaa qabannu duniyaan yoo waa aqlii wayii nu keessa raatteetiin karoora wayii akka inni kaa'u kana namni karoora baasu jiraate rabbiin immoo beekta nama kana jalatti dhoysa
kalee Haaji Muhammadiin jalatti namni dhokatee yoo jiraate rabbiin nama asbaasuu ni qaba kaa gartee yookaan isaa olillee ta'uu danda'u rabbiin asbaasuun mala ufii kennaa haa dalagannu maqaa isaaniitii dhadha waan kana goona jenne malee maqaa isaanii maqaa Haaji Muhammad Sa'iid Jilootiin waan kana maqaa isaaniitiin goona jenne malee wanni Haaji Muhammadii goonu tokko hin jirtu ufii kennaa qabrii seennaaf godhanna ishaaraa kenna xiqqaa jennee yoo duniyaa dhabne yaada haa kenninu ummata kenna yaada haa kennannu yaaduma haa kennannu yaadni nu duniyaa caala woo kana dadhabne obsa haa qabaannu nama waa kenne irratti haa obsinu nama waa dalagu irratti haa obsinu maqaa itti kennuu dhiisne xureessuu dhiisne galman gahuu dhiisne akkasuma agasii abbaan qaasin duraatu galman ga'e kana rabbi galma geessa Haaji Muhammad bar rabbi tumsee fi galman gahe waan dalage kana cufu waan kun dhugaa yoo niyyannee namnummaan dalagu niyyaa gaariitiin ka dalagu taate wanni kun galma gaya haga yoo malqiyaamaa nuu taate Haaji Muhammad bira dabre aalima kun akkam ta'a Haaji Muhammad bira dabre darasaan tun akkam taate Haaji Muhammad bira dabre yatiimni ni kalee walitti qabe akkam taate Haaji Muhammad bira dabre miskiinni kalee inni agarteetiin laalaatiin agarteetiin bira ga'u masgiidni inni kalee laaleetiin dhaqee to'atee masgiida mara to'atee keessa deemee to'atu bira dabre masgiidni sun maal humarti yatiimaa bar nu kana keessa waan kaayannu yoo duniyaa dhabne yaadan kaayannu yoo yaada dhabneetiin jenne afaan kennaan hin callimnu warri dalagu haa dalagatu bar warra waa dalagatuun fedhatu gufuu namatti ta'a gufuu walitti hin tahinaa jedha ajrii argatta cal'isuu keetiinuu waan takka dubbatuu dhabuu keetiin waan takka agartee tole hammaatee jechuu dhabuu keetiin cal'isuu keetiinuu ajrii argattaa cal'isiirra warri ammoo hin dalaga jette ufitti hin tuffatini yoo birrii 100 taate doolaara 100 taate yoo birrii biyya Itoophiyaa 100 taate keessa kaayadhu keessatti nagadadhu siifi malee nama tokkollee Haaji Muhammadiin illee fayyaddu sii fayyaddi aakiratee fayyaddi duniyaan atarra asitti qabdu biraa boru biraa kuttu ta'ati akkaawuntii rabbii keessaa qabdu duniyaa har'a waan akkanaatiif achi kaayatte san qofa akkaawuntiin tun duniyaatu marti isii dhaalamtuudha ilma namaatiin dhaalamti nama dachii irratti hafeen dhaalamti duniyaan tantee ta duniyaa sii taatu duniyaa ati rabbi biratti akkaawuntii rabbii keessa waan akkanaatiif ol kaayattetu guyyaa gaafa qabrii gadi siseensisanii sa'aatii agartanii zakiramoo sitti dhufeetiin ruhaan tantee baate irraa dalagaa teetitti seentaati dalagaa duniyaa sitte dalagaa aakiraatitti seenta azabaafuu qophooftu dalagaa aakiraatitti seenta jannataafuu qophooftu dalagaa aakiraatitti seenta yeroo san nam tokko haati tantee abbaan kan kee ilmi kan kee sibira hin jiru wanni sibira jiru dalagaa tantee taataadha dalagatte tana akkaawuntiin adda rabbiin misaala godhee duniyaa irratti nuu kaa'e tuni misaalli isii akkaawuntii namni rabbiin bira waa kaayatuuti namni rabbiin bira waa kaayatu guyyama sarragaan isaa mul'atti yeroo qabrii namni gakkaa'ee biraa as garagale san agartanii xabaqaa namni har'a jedhu kana lowara yookaan namni har'a jedhu kana ka lowara namaa ta'u ka namni afaan fi kan beeyne afaan biraatiin nama dubbatan san afaan ta'ee namarraa dubbatu namaa dubbatu waan ataadha dalagatte jiruu duniyaa sanarra dalagatte duniyaanuu dalagat haala kan kee gaariinuu dalagat jecha gaariinuu dalagat akka amma siin jedhe kana namatti hamtuu dubbatuu dhabuun waan sanirraa cal'isuunuu dalagat dalagaa ati yaadde waan ati karoorfattee yaadde san rabbiin si jala qala zarraa lafa hin buusu dachaa godhee si kaaya malee takkaa ati yaadde saniinuu si hin kaayu yoo san yaadatte yoo san bil'atte yoo qabrii agartee Haaji Muhammad fudhatte sun nallee ni fudhattee yaadatte harka kan kee ilma islaamaa taatee akka islaamaatitti illee diimaa gurraacha biyya kanaa biyya san siin hin jedhu namni argaan tun bira geettee dhageettii waan kana dhagahatte ishaaraa waan kana keessa harka kaayadhu namni akka biyyattii Itoophiyaatitti Haaji Muhammadiin maqaa dhageette maqaa isaaniitiin waan akkanaatitti dalagamaa dhageettee illee harka ishaaraa kan keechi keessa kaayadhu namni akka Oromootitti Oromummaanillee habooma fi diiniinillee harka dhageette harka kan keechi keessa kaayadhu siif taati namni ilmi gadab keessattuu ilmi gadab aanotiin duratti ansiilaa ka'e kun dirqama rabbiillee dirqama namaallee qabdani irratti of dirqamsiisaa waan kana mudhata itti godha haga yoo mal dachiin tun achirratti bodi dalaga sun achirraa mudhattuu fi maqaan isaa ka'amuu fi dachiin tun gara galtuutitti ajjiin teessaatee siyaati nama tokkoof hin dabarsani ebalu duniyaa
مليون هجنا كنيتي أتين بري تككنتي في نمش مليون كن ربي برتي درجات سايونيا كان كجاري تاي كنن كان كجاري تاتي تيجي كتاب دتني هم تك ربي سجلا زينك مالي ودوك تلا كوبنا مش سمكن كنيتا تابكيت بري تنا تكتي تنا هم نمش مليون كنسان كنيتي جبتات اللي مالي إيش سنو كتفيد سيف ربي كيت أوفبيكا ميا جاري يوتي كنيتي هم سن أرجعتا أكسنت إتيانه هذا لينو ها إتي كافي ها إذا دابني دلقنا وفيف دلقنا حاجي محمد يفين دلقنا حاجي محمد يوني المرسوماري مكا إسا أول لي قال لي مكا إسا كوفا أغتي ما ها أتشر دبة موجة شايو تاتي مالي واني أتشر أتي حاجي محمد يدلق يقول لي بس يتين صوبين وفين لي صوبين واني حاجي محمد أغتي أجد أشياء إيه هي أتيو أغتي إنه إتني ينزل إنه هايا توفي مالي نافر رقمنا ربي نهاقول توفي هكين نوفي مكا إساتين هاديم تو نما خيري قدابي نما خيري وتوبي مالي أنبيوتا في أجاتة صحابته مندورة دبرها قدام كان كافة ماجرا كافة مسنينو أجري أو ماجرا خيري تدبت ماجرا خيري سن دبت موقفا في هذه محمد يوني قو كنافي نأوفين صوبين ور صوب برباد ور الدنيا تنا نمنياتها الدنيا تنا نمنا كساتي قال ما هنجو قال ما جها والله ونكون وار ربي نعم أكيسا نمني رب الرجالة نمني رب الراكيبلو نم نيان إسا غاري تهين تبمو نما أدى ملك أمير وان كان هند لجاج أكيسا هين تبمو ربين قال ما نجاها وفما هم جسيت ماله نما بران هم جسينه وفين هم جسيني وفو نما تنتهيني وفباني كون يادا كندو كون دنيا كندو كون كخنا مراد أبدي أفان مكينا مرة قبض دوشالديس أنا قال ما جرب بليش حقيقة قال توما نمني ربتي أمني بيا كراتي أمني وان غاري ربته يوكان أجل سجلني نبي ربي عليه الصلاة والسلام سنوبو إبراهيم جواراني وقا كده سجل دورا نيروبي تسمبيكا سنيون هذا تنبيكو أتشبو ده سجلي كيسن نجهه إسنيسي حواسك إنك أنا متى والقمنا يتني رويدو تتافتا تتني أكسيتين بيكا jajjabina keessanii fi tattaaffii keessan jechuudha. Ani ni sagantaa guyyaa irraa keessatti gaafii isinii qabu seenaa Hajiyyoo Kennaa Muhammad Sa'iid Rabbi rahmata isaanii haa godhu isin gaafadhu asirratti xumuree yaada maa'ii waan ani isin hin gaafatin ka isinii nuuf himuu barbaaddan yookaan ammoo nu gorsuu barbaaddan yoo jiraate dhaamsa maa'iitiif carraa isinii kenna itti dhiyaadha. بسم الله الرحمن الرحيم أنا ولي الأمو وما يا هاسوفني سلا سيدان حاج محمد سيدان نور حاج سيدي هاسامين لهم نما كيس برك أفديم أكا برك أبيشاني برك أفديم كرو أف ما كابو تنور باتشيسا يرو والبت دي بني ما إما هاسان لم تكو يو كان أنينغال ربي هاغالا توفتو بيتني حاج محمد إسماعيل نما جرامو نما غرسني بيام سودين تمتسانين مغايسي دي بكويت يمن لا كتان تسودي جل جلسان المقالة دائما بيا يد لتي تام سودين تمتسنا يمني يا يمن يا يمني جراتا ني نتي فكاتا شيء يتن نم نكوني شيء يتن محمد شيخ محمد عثمان جرا وانا ما كنا رد كرجي بيتني نما غرتيتي هاسا إساني أني ولين دلت إساني برد دلت ديو سينا إساني أكاسيتي من دندين غرو سينا إساني ربي هايمو نمني همي مال غرامتي نمني أمو وني واهمو في وان كان وني هاساو في اللي وني دبنو في الليني نمني وي ربي فتح اللي نمني نما فتح اللي أكا بكا قبو مكا قبو ويا أكن دوني أكا يو دعاء جرا دعاء جرا نما هنجرا جلو تاكال namoonni akka seenaan dubbatu cufti isaanii nama nuyi jiru kana caalu seenaa isaaniitu jira seenaa isaaniitu dubbatama seenaa haa dalagannu rabbii fi karaa rabbiitti illee karaa namaatitti illee karaa saboomaatitti illee ummata keenya wanni isinii dhaamu seenaa haa dalagannu ilmi namaa kun ni duuna gaafa dachii tanarraa deemne bar seenaa badaanillee yoo waamamtee jirta seenaa gaariin haa waamamu seenaa ummata keenyaa fi hawaasa keenya keessatti seenaa bareeda dhiifannee haa deemnu fuuldure rabbiitti illee itti milkoofne dhalataa keenya kaboruu dhalutuuf illee abboota keenya abbootii keenya jennee walii dabarsuu dandeenya obsa haa qabaannu wanti waan kana mara nama dalaysiisa obsa an wanni ummata kiyyaa dhaamu saba kiyyaa dhaamu ummata islaamaatii dhaamu
obsa qabaachu namni yoo waa obse wayitti gaya yoo obsan qabaanne homa takka dalagatu nan dalagaa mataa keetillee yoo obsan qabaanne dalagatu bari nagadde dalagaa keessa dalayde miilla keessa ijaaratte yoo obsa ittiin qabaanne obsi sun sabrillee siifida keessa sabbaruu siifida obsa qabaadhu obsa bari maal jetti yarsiin teenna yoo mammaayitu dubbii baruu fi obsa baranii jetti dura obsa baranii obsi jetti yoo obsite dubbii barta yoo obsine dubbiin baru namni obsi obsaan jiraachuu qabna obsa qabaachuu qabna waan nutti dhufe keessatti illee rabbi irratti ajiri haa erkifannu sabni keenya gabrummaa keessa ture itti obsuu qabna guyyaa rabbii na bilisoomsee nu dhugaa nu ta'inna nu galchitu jira ummanni islaamaa miidhamee jira obsa qabaachuu qabna rabbi wallaaleera nu caala beekaa hin argaa quba qaba waan nu quba hin qabne beekaa waan nu agarre argaa waan dalaguuf beekaa itti obsuu qabna dalagaa rabbii kenna nama obsetu waan cufattuu gaha ummanni keenya obsanaa qabaadhaa obsaan jiraadhaa waan dalaynu keessatti obsa qabaanne haa dalaynu waan dalayne san keessa rabbii keenya irratti haa erkifannu nuuf gayaan keenya rabbii keenya haa jennu beekaa namni keenya gisee garii baaltaa beekta ani rabbii malee maal qabaa jedhe amma rabbiin qabaattee maal dhabde namni rabbiin qabu maal barbaada waan biraa wanni qabeenni mattuu waan rabbii gadiiti waan rabbii kenne yoo dhugaan qabaatte dhugaan rabbiin qabaatte ati rabbiin eenyuun baraa maal seeta wannummaan ati feetu hin jiru inni akka isaatii jecha isaatii ani homaan qabu rabbiin malee rabbiin waan xiqqishee wayii walee kaayetii rabbiin malee homaan qabu jedha abboon waan guddaa qabda yoo dhugaan rabbiin qabaatte yoo dhugaan rabbitti amante yoo dhugaan rabbiin itti erkannee hasaasiin kan kee rabbiin bira jiraate wanni ati dhabdeeyyuu hin jiru rabbiin qabaannaan atiif rabbi walitti nagaha taanaan akka Haaji Said baanan atumaaf rabbi nagaha taanaan marti si harka jirti qulfii marti si harka jirti atiif rabbi wal dhabnaan mootummaan abbaa fedhee mootummaan dachii sanarratti marti wali garagaltee sii waan kana goona yoo jette takka sii godhuu hin dandeettu maaliif atiif rabbi wal quban qabdani waan ta'eef kanaaf wanni nu walii dhaamnu sabri obsaa walitti gahanii obsaa walitti geenna obsa haa qabaannu maqaa walii haa lagannu waan agarre irra walii haa tarru waan dhageenne walii haa dabarsinu waan gaarii wal bira haa dhaabbannu obboleessa keenya akka obboleessa keenyaatitti haa laallu obboleessi keenya akka obboleessi keenyaatitti haa laallu ilma namaatu akka namaatitti haa laallu namni tokko nama akka namaatitti namummaa isaa bakka kennineefi eegasii biyyoomaa fi amantaa fi saalaan addaan baasuun booda haa taatu namummaan nurraa fuudhamaa jira qilleensa amma addunyaa taadhama keessa jiru keessa yoo laallu namummaa ilma namaa kana ilma namummaatu irraa fuudhamaa jira namni nama taatee namummaa namarraa fuutu ilma namummaa namarraa fuutu namni nama ajjeessee reeffa namaa irratti rabbiin si ajjeesaa yaadadhu ati du'e namni kun du'e eega du'e asin deebi'uu beeki anallee rabbiin kun na ajjeesaa akka ittiin ajjeesuun beekuuf yaadadhu ajjeessee ittiin geerarin du'e ittiin taphatini bakka isaatiin gahi mana isaatiin gahi rabbitu agartaniitiin horii taatee qalanii nyaatani bakka qaba jedhee ilmi namaa yoo ajjeefame bakka isaatiin gahi lafa isaatiin gahi biraa deeme ajjeestee du'aan sun homaa sin godhu yoo waan fedhe godhee jiraate eega ajjeesteetiin jette kabajaa itti godhii bira dabre namummaa walirraan fuudhinaa namummaa keessaa hin bahinnaa namummaa keessatti haa deebinu tana wal kadhannaa tana wal gorfannaa tana isinii dhaama ammoo seenaan Haaji Mahammadii fi seenaan agartee dubbatamtee hin dhumtu yeroo walitti deebina yeroo arganneetti hin jenne walii dhaamna haga jirru walii dhaamna haga jirru hin beeknu hadda dubbataa oole fakkeenyaa boru jiraachuu dhabu mala kanaaf jecha waan dubbadhe keessatti yaa rabbi na argaa nan taasisini na haa dhagahanii na haa arganii yaa rabbi na jalaan taasisini liwajihillaahi siif kiyya naa taasisi ammallee ummata kiyya yoo as keessa jecha wayiitiin dogongoreetiin jedhe nasbiyaatee irraahi wallaalummaa kiyya irraahi malee irra naa taraa dhiifama naa godhaa beekumsa wayiitiin miti beekumsa wayii qabaadhetii miti nama tuquufii miti nama olii waa beekee miti wallaalaan nama irraa boodaatu aada akkasitti naa beekaa irra naa taraa dhiifama naa godhaa awfii naa godhaa isaaniifillee rabbi haa araaramu ummata dabre maraafu علي كنا شوفا كدبريتين مسكين لك إسلاما كدبر شوفا هو ربي هارارمو ربنا قرتني تيني نجانوها باسي دين كنا كان ربي بكمرت أولنوها كابو ومتى جزء في ومتى في الإسلام كان اللي ربي النسي إذا ربي نوها كنو في أبو من إسلاما بكمرت تومي لو مجرى ميدا سن ربي كوبا كبا ربي جه جلين الراها ديرسو
رحمة ربي إنه هاجر دعاء إن ربي هارا رمو جراك إن ربي نقرتني ورا أبيك والقبته والإنديم ربي نهاتاج ورا والنجاه والنجفته والجلايا والإنديم ربي إنه مرا هاتاجسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالتهم جراك إنه هي ينتني أسرع استني جاف ديفين وجن تايسو كتنيف قالتهم أسنين جدا هاجر جرا برات النجا ولد ديفنتي نجان مخترع. yes nile nagaa keessa na jiraadha miidiyaa keessanii muhaajir wal ansaar muhaajir wal ansaari masha Allah maqaa bareedaa qabdan kaabuu akkuma maqaa kana baafatan rabbiin ansaar rabbi isin haa taasisu ansaarri agartanii bakka itti agartee islaamummaan nama kana maraa bakka itti qoodde qabdi qooda warra akka rabbiin itti qoodee fi agartee ergaman keenya itti qoodee san keessatti argamu rabbi isin haa taasisu warra agartanii nasriin irratti balbalti nasrii irratti banamtu rabbi isin haa taasisu warra asirratti isin taasisuufsiiftan cufti isaanii warra agartanii rabbi sodaatu rabbi irratti hirkatu karaa diinii irratti fi karaa agartanii haqaa immoo namummaa irratti wal waamuu fi wal dhagahu rabbi isin haa taasisu ummata manni keessan isin dhagahee isin jala deemu rabbi isin haa taasisu wanni isin yaamtaniif wanni isin gorsitaniif wanni ergaan isin dabarfattan ergaa agartaniitiin akka ergaa jibriil rabbi isin haa godhu amiin abo jaalala ufii rabbiin isin haa kennu ufii rabbiin isin jaalatee bani aadam isin haa jaalachiisu miidiyaa keessan miidiyaa agartanii khayrii rabbi haa taasisu miidiyaa khayrii facaasu miidiyaa sharrii irraa nama deebisee khayriitti nama ajajee khayrii facaasisu rabbi isin haa taasisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. ربي فرقنا باروسا يا مياوام ياوام ياوام كم يا غباز النور كهم نو يا غباز النور كهم نو الحمد لله يا الله يا غفار سامي أو نعمته هندرت شكري سهاقو سمر برو سبتين يا سلاه نقيا ندبر سيكي لا غنداو جنة خير قبسيس يا فتاحو همني قل حبيبي نقايو أرقابو لخيبر دا سنفايو أرقابو لخيبر دا سنفايو أرقابو لخيبر دا سنفايو الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا إلهي يا الله إلهي يا إلهي يا الله يا ربي فرقنا باروسا يا Subscribe to Muhajir Al Ansar. Subscribe 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 Muhajir Al Ansar. Muhajir Al Ansar. Subscribe Muhajir Al Ansar. Subscribe Muhajir Al Ansar. Subscribe Muhajir Al Ansar.